السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركبون هردوتو تافي كبجمتو تكي كمنا جزرتو سنين جتشا وروني ماتي أورمو فرستنتي سبسكرايب قوتشون ماتي أورمو فرستتان سنين جدا أتشراني مو إتأسولان كومنتي كان نادو بسامي أركتاني جرتاني كومنتي كان تياتا كان لكوبا ينجدني جتي وبريتين كينكون قفن نقابي ديفا sagaleen kiyya yoo sirriitti dhageessisu jechuudha. Funyaan kiyya hasaasiyyaa na qabaa saniif bizee mukayyii fi banu funyaan na cufama jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya komentii kana maaliif ol baasisiitanii obboleettii keenya takka tuuyyuu ani garuu isiin nan ajajjuu ka isiin ajajjuurraan darbee kootota mana isii keessa jiru hunda isii qotee qoshaashaa mana isii qulqulleessaa jette. Haati komentii tanaa immoo maal jette seetee habiibtiitiyyaa ati jechuudha. Taman keessa deemtee ajaja isii irraa haftee ajajni isin maas ajajjuu deemi koottu fuudhii deebisii isiin jettee si ajajju sunummaanu hagam akka waaqaa si kafalchiisuun beeytaami. Kabira irraan dabaltee qotuu miti. Kabira hunda keessa deemee mana isaanii qotee qulqulleessaa hojjetti nama akka keetii afur si barbaachisa jechuudha. Mana tokko keessatti beekamaadha kun dalagaan isaanii hunda keessa deemtee atiin takkatti mana isaaniitiif baqii ta'uu osoo hin taane nama akka keetii afur si barbaachisa jechuudha. Nama akka keetii si wajjin hojjetu. Amma kanaaf atam akkasitti mana isii keessa deemtee hunda si qottee qofortee qulqulleessitaa fi atam oduu harka kee tokko si cabee si dhukkubee odoo miilli kee tokko si dhukkubee osoo ati ciistee maa ciista siin jetti hin kaatu siin jetti hin fayyine siin jetti sirra deddeebitee sirra zoortee jechuudha. Sii gadee osoo atuuna dhukkuba jettee waa'ee dhukkubbii dhaga'uu hin barbaaddu. Maaliif gaafa si dhukkube ati yookaan ciistee guyyaa tokkos haa ta'uu sa'aatii tokkos haa ta'uu boqonnaa si barbaachisaa mire yeroo sankaa sa'aatiin sun osoo hojiin hin hojjetamin akkamitti na jalaa dhumaadha isiin ka yaaddu sammuu isii keessatti. Sii galee ati immoo manni isii maaliif xuraa'ee bakkee kun maaliif odoo qulqullaa'ee nafa jettee keessa deemtee qottaami. Isiin garuu sa'aatiin takka akkamitti osoo hojiin hojjetin darbiteedha ka isiin yaaddu jechuudha qaalittiin ta'e. Na obboleettiin keenya kana sirriidha. Isaa yeroo baay'ee na dhukkuba akkati jettu dhaga'uu hin barbaadan. Maaliif jennaan hojii isaaniitu jalaa dhaabbata ka yeroodhaaf sa'aatii takkaafis haa taatu. Guyyaa takkaafis haa taatu gaafatti na dhukkuba jettee waa'ee dhukkubbii maqaa dhoofteetiin hin jette na dhukkuba boqonnaa na barbaachisaatti gaafatti waa wayii maqaa dhoofteetiin hin jette gaafa san fooqii ol bahii fooqii gabbu'ii koottuu deemii waan siin hin jenneef yeroo xiqqoollee yoo sii kennan hagatti masanuu jechuudha. Akka dalagaan isaanii jalaa dhaabbatu hin barbaadan. Kanaaf waa'ee dhukkubbii na dhukkuba jecha jedhu dhaga'uu hin fedhan isaa yeroo baay'ee jechuudha. Si dhukkubuyyuu odoo si dhukkubu dhoyfattee aadaa akkasii dalaydu barbaadan jechuudha isaan. Maaliif biratti maji'atti sii kafalan san laalan isaan. Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee isaaniif jettanii yookaan galata na himatanii isaaniif galata oola jettanii of hin miidhina. Ka isaan isin ajajanuu haga isin miidhu ni beeytan. Waanuma amma hojjettanuu irra deebi'anii akkasii hojjechiisan ni beeytan. Kanaaf jechuudha isaan jechuun girgiddaa kan osoo diidee deebistee ijaarte sarratanyaan hin dadhabdi hin jedhan. Kana nuu goote siin hin jedhan. Galata keessin himatan. Dadhabde jedhanii siin beekan. Haa hojjettu birriifiitiif hojjetti siin jedhan malee. Kana beekuu qabdaa ijoolleen keenya yeroo baay'ee galata nu himatan jettanii isaanii tola ooluuf hin dhama'inaan isin hin jedhu of hin miidhina. Waan hojjetamuu qabu ni beeytanii hojjedhaa. Waan isin ajajan hojjedhaa. Sanirraan kanaaf hojii dabalataa yoo ta'e jechuudha. Manni isaanii ammas qulqulleessitee ammas deebitee odoo qulqulleessitee qoshaashaan dhabu. Garuu yoo ilaalan manni isaanii akkanatti waan qoshaashaan qabne fakkaata. Garuu qulqulleessitaan qoshaashaan dhabu jechuudha. Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen keenya mana isaanii keessa deemtee qottee hundaa baastee waa hunda achi sissitee as dhiibdee achi dhiibdee sirreessuuf nama dabalataa si barbaachisa gaafa san.
akkasitti mana isaanii tolchuu yoo barbaadde manni isaanii akkasitti yoo ka tolfamu ta'e nama naa dabalaa jechuunidha malee ati kophaa kee akkasitti qulqulleessa gaafa jettee eenyu ka miidhamu mataa keeti jechuudha. Gaafa ati miidhamte gaafa ati bookaa duudi keessi dhukkube harki keessi cabe miilli keessi cabe isiisi gadi si darbite kama biraa fudhatti jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee hojii isaanii irratti of miidhuuf hin tattaafatinaan isiniin jedha. Akkasii maaliif jenna waan obboleettiin keenya kun kana kaasteef jechuudha. Koomentii lama naa barraa'e anuu odoo isin naan ajisiin kana godha kan jetti. Isin garuu quba hin qabdu. Osoo quba si qabaattee yoo jette isin jettu abibtiiti. Odoo isin quba si qabaattee hojjettee nyaatama garuu ofii keetiif jechuudha. Isin garuu odoo quba si qabaattee odoo ijaanuus argaa jiraatte kana naa gootettee galta sinimatti jechuudha. Birrii ofiitiif gootii haa gootuudha malee ammas dabalataan yeroo biraas akkasuma akka hojjettu barbaaddi malee hin dadhabdee kana naa gootee dadhabdee galatoomii fayyaa sii haa kennu ka jedhu muraasa jechuudha. Hundaa miti sanu muraasa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee yeroo baay'ee of miidhuufis odoo waan humna keessanii olii dhiibuu baattanii baay'ee bareedan isiniin jedha. Kanaaf yoo akkas ta'e immoo nama naa dabali jechuun isin barbaachisaa. Akkasii obboleeyyan kiyya ala kulli haal isaan jechuudha. Namni isaanii hojjetu tokko waan dadhabus waan dhukkubsatus itti fakkaatu jechuudha. Kanaaf nama san hanga birrii isaa kafalan dirasi bakka waan hin dadhabne waan hojjetu sun waan ittiin ulfaan itti fakkaata jechuudha. Kana isin jedha obboleeyyan kiyya akkuma isaan birratti ji'atti isin kafalan birratti xiqqishuu sallaalan isinillee humna keessan laaluu qabdan jechuudha. Humna keessan laaluu qabdan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii yaa koomentii kana irraa barattan jedheetiin yaada. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.